Jiruu beeyladaatiin gargariin fagaatu gosummaadhaan garaa walitti jabaatu lubbuun ilma namaa humaatti hin fakkaatu fedhuu wal ajjeesu fedhuu gabroonfatu qawmiin gosa gosaan qoodamee wal nyaatu sababa waa xiqqoof wal fixaa jiraatu gadaatu diigamee kan walitti hammaatu rabbiin jaraa dhagaa mukatti salaatu hayaata hayawaanaatiin addaan hin baatu risaalaa samiitu jidduu fuudhamnaani amanne yaa rabbi rahmata keetiini يا الله خلقتي نوكني تديني أمنا يا ربي رحمتك ديني جروب إلى ذات غرغرين فقاتو قسما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا ما تيوان كينيا مرتكي سنو الفردا قالتوما ربي سنة كبجو جزاكم الله الفردا قالتوما الفردا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرتكي سنو بكا جرتن هندت نجيني سنالك أبو سنين جتا ما تدورينكو قالتوما ما تدورينكو غافين كبا أهلكم غافين كبا نمني أكتي واجد إبساتو بيكو namni akkatti waa jedhee ibsatu beeku akkatti jedhan namarkaa gataa waa jechuudhaaf yeroo kaate nama tokko sirra waa ibsa yookaanis nama tokko irra waa ibsa jechuudhaaf akkatti ibsatu qabaachuudha beeti namni gariini ukkaamsatee rakkoo fi akkatti ibsatu dhabaatee rakkateetuma dhiifata gaafiin hanqabu addunyaan irraa yerooni فولا والبانا فولا بانا جدي فيسبوكي فولا بانا أمر باسام بيتك فولا بانا جدا مقاسا فولا بهي رولالو father of day of father no ما يصير لا توانتي ويجد أمتي أكون بيكمو وايد دول كبتة father of day mother of day مالو مالسين تكمو مالاتين ألانتين أسنتين غدينتين أولينتين maal isiinigaa ani maqaasii wallaalee isii diimtuu uffatanuu isii tokko adii uffatanuu maaloo uffatanutti jiraa hawaasa keenya aadaadhaaf qabdamoo aadaadhaaf qabnamoo amantiidhaaf qabnamoo namni akka ofii ta'uu dadhabee bar akka ofii ture yookaanis akka ofii ta'e wallaaluun akka nama taasisa jechuudha maanaansa maaliif jennaan namni akka ofii qabu dagate akka namaa ta'ee jiraata yookaan namatti oachoof harkisa of ta'uu dadhabuu wayyaa bar of ta'uu wallaaluurra of ta'uu dhuma takka sana of se'a ammallee yeroo hammaarraa kanaatti filosoofarri Charles Darwin ammallee jira nama jechisiifti lubbuun Charles Darwin abnaa'ul قرد والخنازير المان بويه المان جلديسا المان مالو جدمي أرمني قافة جري جلته جدو سنة جناني نتشماني نما هند يون جلديسا جتشيسو بارده جدي قدي تتاي نما هند جلديسا جتشيسي فتيتاي نما هند جلديسا تي جتشيسي فتيتاي جنان akkuma beekamu barnoota teorii evolutionii jedhame beekama haqaayiqaa yookaanis immoo kanatti dhaqqabe kan jiru ilmi namaa raamoorraa ka'ee bakka kanaa ta'e achi ka'ee jaldeessa ta'e achi ka'ee booyyeessaa ta'e achi ka'ee mooyyees ta'e uma hunda ta'e achi ka'ee as dhufe jaldeessi gaafa sanaa eega nama ta'e jaldeessi nadhaa maaliif ta'uu dadhabeedha kan koo gaafiin ijoollee hulaa wayinatti bantee dhiifama. Gaafiin hanqabu jaldeessi guyyaanuma tokkittii jaldeessa'ee dhiisamoo jaldeessi achi booda suutaan jaldeessee gataa dhufe al tokkichaa labsiidhaan labsatee arra booda jaldeessa taanaa arra booda bakka waan tokko waan goonu hin qabnu jaldeessa taana nama taanaa jaldeessummaan keenya nu ga'aa jedhee labsii labsatee paarlaamaadhaan taa'ee murteeffatee ka'ee jaldeessa ta'ee achi booda immoo hadha booda immoo nam tokko akka jaldeessan taane
jedhemo inni achi booda maaliif ta'uu dadhabe moo abshaalummaa gaafa Charles Darwin sana jaldeessi abshaalummaa gaafa sana dhabe nama jechiisa yeroo har'aa kana keessa akkuma beekamu Day of Father yeroo jettu nama abbaan qabne quba qabdaa garuu yaadattee jirta yaadanneerraa ishii anis keessan jira gaafa guyyaan kun guyyaa abbaatii jettu abbaan inni kaanii akka jirutti jira inni kaan biyya duniyaarra hin jiru inni kaan akka malutti du'e owwaalame inni kaan akka malletti du'e owwaalame de yeroo guyyaan kun guyyaa abbaati jettu isa abbaa hin qabneefoo maal keesse walaloo gammachuu magarsaa tokko andanda'in naggeeffadhu imimmaantu na qaba xiqqishoo dhiirummaa nama ganti gara laafummaan dhiirummaa nama ganti duyda namatti galti duyda namatti deebiti si yaade kaa mucaa koo si funyaan furriidha walal gubbaan hurriidha si yaade kaa mucaa koo si funyaan furriidha akkam ta'e akka sana jedhe namnichi jedhe sun eessa taa'ee jedhe namichi akka sana jedhe sun namni har'a abbaa bakka namichi sun qabu Father of Day yeroo ati wajjiniin jettu inni hoo maala jedhuuf inni abbaan isaa akka ta'utti akka malutti isa kaan bishaan nyaate isa kaan lagni nyaate isa kaan ibiddi nyaate isa kaan rasaasin nyaate isa kaan wantu hundi nyaate jennaan abbaa malee hafe yeroo ati Father of Day jettee abbaa kee hanqafattee suuraa kaaftee achirratti maxxanfattu obboleessa kan kee isa abbaan qabneefoo wanni biyyootiin dhihaa kuni Father of Day jedhaniif dhugaa qabu akka gaaf tokko magaalaa Simbool liikaanee Alii kan jedhamu Minnesota saahiba kiyya warra madda walaabuuti Aliin na fudhatee naannoo biyya kana keessa na agarsiisa ture cabbiidha yerooni amma faranjita tokkotu gaa ilmaa wajjiniin cabbii keessa dhaabbata lubbuudhaaf Father Day Day of Father Day of Mother Day of Malo Day of Jinni jedha oolani nuti guyyaa hunda abbaadhaaf qabna guyyaa hunda rabbiif qabna guyyaa hunda jireenyaaf qabna guyyaa hunda haadha manaatiif qabna yeroo hunda sa'aatii qabna yeroo qabnaaf sa'aatii haadha manaa waa biraatiin kenninu sa'aatii ilmoo haadha manaatiin kenninu sa'aatii abbaa ilmoodhaan kenninu sa'aatii rabbii namaaf hin kenninu sa'aatii keenya nama hunda sa'a yeroo qooddanne yeroodhaan qabna namni akka qabu wallaale akka nama akkamitti ta'a gaafiin laal atoo akka qabdu qabda aadaadhaan akka qabdu qabda aadaa Oromoo keessatti ilma abbaan qoftiin guddisu yooka Oromootti illee ta'e ilma gosa guddifata ilmi kan gosaati wanni jedhamuuf gaafa nabbaatti jaallate yookaaniif immoo gaafa inni gumaawwee irra jiraate gosa kaffala kanaaf gosti guddifata ilmoo gosatu guddifata ilmoo maaliif jennaan ilmi gaafa inni dhaqee yoo seeratti himate seerri kuni yeroo seerri yookaanis immoo daadarkaa'e yeroo seerri akka mallee ta'e yeroo akka sana ta'e ilma gosa wanni dhiisanuuf abbaa laafaatti ilmi wallaalaan jallata ilmi gowwaan haadha wallaalaa salgangannaa garaatti baattee nyaachiftee guddiftee obaaftee jette dagateeti gaafa humna baasu isa gaafa humna baafne sanaa dagata ati gaafa humna dhabdu qabda ati gaafa humna qabdu qabda gaafa humna dhabdu qabda gaafa humna dhabde qabda kaleessasi dadhabaarraa dhuftee akkuma ergamaan rabbiitu nu dubbatanii jiranu dadhabaa kaleessaarraa dhufteeti hadha humna baaftee humna baafdee kaate moo humna dadhabuudhaa deemta gaafa dadhabdu ilmoo keetti galuu deemta akkuma abbaan kee ammas hirka jiru nuti guyyaan hundi abbaan keenya nurraa qaba yeroo darbe dhiifa manaa godhaa abbaan kan koo dhukkubsachuu dhageessanii fayyuu isaanii dhaga'uu wanti isin dhabdaniif wallahi himuudhaa jedhee ka'itan inni abbaan qabne kan keellee fayyanii aniin qabu ko keellee fayyannaan jechuurra jedheen dhiifadhe akkuma humna kootiittu isan qabnetu innaa dhabu maalummaa abbaa waan beekuuf itti mi'aa yookaan inni kan baqarra jira manni keenya irra caalaan godaansarra jira godaanaan kun abbaan isaa isa duubaa jalaa du'ani abbaan isaa isa duubaa akka hin taane taane haati isaa isa duubaa akka hin taane taate yookaanis immoo dhukkubsattee duute yookaan wama adda addaatiin jalaa namni gaa wal dhaba godaanaa olla silaahuu gaa beeytan akkuma beekamu yeroo godaanne kana jaallanneeti miti eega godaannee walirraa faffagaachuu hiree mudanne immoo akka malle taane jirra waan ta'eef akka malle taane akka ta'uu barbaannuudha yoo illee dhabne akka ta'uu hin barbaanne ta'uun keenya ni mala kanaaf yeroo amba fakkaannu hiika maalii kennaa arra Day of Father akkasii
namichi Minisootaatti yookaan simboolirraa alii wajjiniin wanna jenne kun jaarsa waggaa 78ti natti fakkaata 75 jedhu 8 jedhu ana afaan faranjii isa asiituun dhageenye isa achii dhiisaati inni achi waan biraati waan ta'eef daawwattoota keenya kabajamoo dhaqee makiinaa dhaabee fi aliin cabbii bu'e jarri kun karaarra dhaabatanii makiinaa eeggatu jennaanii jaarsa kanaa liiftii fuudhetanii tola oolaa fi jedhee namni biyya kanaa namni keenya rakkatee waan beekuuf rakkataa beeka namni rakkatee beeku rakkataadhaaf beeka waan ta'eef dhaabee jennaan ilmi isaa dargaggeessaa waggaa 17-18 ga'u utaalee makiinaa keessa seene makiinaa keessa seenaan aliin maali boo jedhe abbaan kun abbaa keetii miti jennaan abbaa kootii jedheen maali gaa innoo dadhabaadha danda'ee cabbii kana keessa makiinaatti ol hin galu yoo isa qabdee ol galchitee kaatee ofii keetii galte maal ta'aa jennaan gurbaan akka jedhe ani jedhe bagarbii qabaachise kan qabneef gadduu qabda malee maali abbaa kan kee qabdee ol galchitee kaatee yoo ol galte maal ta'a to'adha humna qabdaa jennaan akka jedhe gurbichi abbaan jireenya isaa jiraatee ka'ee dulloome jireenya koo keessatti gufuu ta'uu hin danda'u an jireenya koo jiraataa jira jedheen dhaggeeffadhu namni sadarkaa abbaa wallaale sadarkaa haadhaa wallaale akka gurbaan hindii waggoottan beeka ga'eera laata koortiin jaraa yookaan heerri jaraa maal akka irraan ga'een beeku mucaa tokkotu haadhaaf abbaa isaa kasase himata dhaqee himatee manni murtii koortiin sun waan inni irraan ga'e tarii hadhaabanu maslahaa biyyaatiin qabu jedhanii biyyarraa hadhabamsiisan waan hin beeku himannaan inni himate maaliif na argattanii gaafiin maaliif na argattan an argamuun barbaadu argamuu waan hin barbaanneef sababa na argattaniif jedhee waanuma jarri kun na argatanii rakkina biyyattiin duniyaa kun qabdu na baachisaniif na gaafadhaa jedhee dhaqee ka himate seerichi maaliin akka bocame maaliin akka haasa'ame yookaanis immoo mirga ilmoo mirgaadhaaf abbaa dhagaa addunyaa sana keessatti mirga namaarra mirga sareetu irra mirga qaba namoota sooriyaa keessaarra saree ameerikaaniitu mirga qaba kun shakkii tokko iyyuu hin qabu namoota egaa biyyoota keenya Afrikaa keenya kanas haa ta'u eessas haa ta'u namoota keenyarra saree biyya keessanii yookaan saree biyya hambaatu irra mirga qaba beekamaadha kun yaa abbaa faadha koo waan jarina argatanii rakkina duniyaa na agarsiisanuuf maali sababumti jarina argateef ani hin barbaadu argamu rakkoo arguun barbaadu cinqii mana barnootaan barbaadu maaloo hin barbaadu wama jarina argataniif jedhe maaliif jennaan jidduu isaatiif jidduu rabbii yeroo wal qunnamtii walitti dhufeenyi citu jidduu namaa kaayyata namni akkuma kana gaafa jidduu rabbiitiif jidduu namicha sana jidduu rabbiitiif jidduu isaa jidduu amantiin bar rabbii sodaadhu waan akkanaatu ta'aa yoo jedhan bar irraa of qabuudha bar kanasi ajajee jedhan waan sana gochuudha miti silaa meeshaa turte meeshaa jabduu meeshaa namni ittiin jiraachuuf barbaadu bar amantiin meeshuma namni ittiin jiraachuuf namni namarraa eegamuuf rabbii kee boritti leeytu sodaadhu boritti gaafatama jira itti gaafatama akkanaatu jira yeroo jedhani silaa waan akkanaa bar namni namatti garaa jabaatee waan amma argaa jirru hunda isaa silaa of hin godhu waliin godhu ture jara keenya kabajamoo guyyaan faazarii guyyaan ani faazaritti si jedhamtu iyyuu jaalladhu amma baadiyyaan biyya keenya maazariin akka jettee jechuu jalqabneerra karaadhuma keenya kanatti nummoo maazarii waazarii kana maqaa mukaatti beeyna quban qabnu mee yaa faazaree fi maazaree an akkan siin jedhu harmee koo yoo jette irra garaan kan kee dha si jedhamu aayyootiyaa gudeetiyya garaana dhalte yoo jette irra garaan si laafamu father maarroo jettee yoo waamte irra garaan si na'aan jedha akkuma moggaasaattu atoo aabboo qabdaa atoo abbaa yooti jette bareedduu jennaan maazar jetteennaan dhugumatti ati leenjifama ergaa koo keessatti gadi si harkisuu barbaadaan jiru faashina ati hordoftu yookaanis immoo akka faashinaatti si harkiftu gadi si harkisuu miti haajaan kan koo kanas naa bari ani muuxannoo jaarraa 21ffaa keessas wallaaleeti miti abbaa jaarraa 21ffaa keessa ilmoo qabu keessaa tokko an akkas miseensa akkanaatti lakkaa'ama abbaa jaarraa 21ffaa keessa ilmoo argatee ilmaan guddisaa jiru keessaa tokkotti lakkaa'ame ilmaan of ta'uu hin dandeenye ilmaan anaaf yaaddu jedheen in fudhadhu ilmaan natti yaaddu jedha yoo sinadha father of day jettee maxxanfatte jechuudha fuula wal baanaa irratti yoo sinachi baate dabboo dubbii dabboo neetworkiidha neetworkiin maqaan isaa dabboo jedhama maaliif shabki jechuudha akkuma beekamu jirbi footuun dabboo dabbaati neetworkiin addunyaan kun qabdu neetworkii dabboo
achirraa fudhamee neetworkii jedhame afaan oromootii yoo fudhatte moo dabboodha. Dabboon biyya keenyatti bineensaan qabama. Gaafa sookii dhayitu gaafa sookii sooktu gaafa bineensa woloo bineensa gamtoomaan biyya miidhu ariitu dabboodhaan qabdee dabboo sanaan qabdaa. Achi dabboo sana maalirraa hojjetanii jirbifootuurraa hojjetan jarri sammuu jirbifootuurraa fuudhaniiti isa siintisiisaan qabattu raammoo adda addaatiin qabattu sana jarri immoo bineensa adda addaatiin qabatanii ittiin ofirra ari'u warri keenya jechuudha. Ganda keenya ila ammayyuu jira dabboon jara keenya kabajamoo. Guyyaan borii kan eenyuuti yoo inni addaa kan abbaa keetii ta'e borii soo dhufaa jira sa'aatii 24 qofittiidha yoo atadhaa abbaa kan kee guyyaa tokkoof waggaa eegda jechuudha abbaa kee maxxanfachuuf yookaan waggaa eegdaa jechuudha hamba fakkaachuudhaaf abboo ummanni ati isaan fakkaachuudha cinqamaa jirtu ummata abbaa ofii waggaa tokkotti quba qabu bar ummanni ati isaan fakkaachuudha cinqamaa jirtu ummata narsiing hoomitti abbaa ofii gatee xorataadha dhaqee achitti mallatteessifatu biyya faranjiitti waan hin arge keessaa tokko abbaan gaafa inni hospitaala galee ijoolleen inni ililchiti maal jennaan du'ee jennaananii inshuraansii isaa mallatteessifadha gaafa inni du'e inshuraansii isaa maal biyya faranjii jenna asuma biyyootuma arabaa kana keessaa nama abbaan kan kootuun hinaa du'e silaa qabeenya isaa kanan dhaala jedhee abbaa ofiitii du'aa hawwutu jira. Yaabboo nu biratti immoo Imaamu Shaafi'iin gaaf tokko abbaan isaanii jala du'anii jenna haadhaamti lata du'anii jennaan boo'ee jennaan yaabboo ati hayyuu biyyaati beekaa biyyaati maaliif akkana haadhaaf boossaa namni boo'uu sirratti argee sirratti barataati imaama biyyaati jennaan hulaa jannata kootiitu tokko narraa cufamnaan tokko cufamtee tokkommoo maalinnaa banamta jedheen gaddee. Nu biratti abbaan ulaa jannataati malee ulaa guyyaa tokkoon kabajanu miti. Nu biratti father of day wanni jedhamu iyyuu hin jiru. Rabbiin sa'aatii hunda sirraa qaba. Rabbiin guyyaa hunda akkuma warri agartee xariiqaa adda addaa hordofanu duraan jechuudha ifaatu na jala dhaame hadhaama abbaansa isuma dhaame dukkanaan koo keetti hin galadhe malee maal ta'a yoo dukkana ta'e namni natti himu rakkoo hin qabnu isas rakkoo hin qabnu warra haaroomettaa haaroomu malee nu tokko qabsiifannee tokkoon jiraachuu beekna rakkoo hin qabnu nu isa akkanaati dukkanni nuyi faaramti jechuudha. Ma aduuni baay'eedhaa fi dukkanan balleessa jettuusin dukkanni bar sammuu keessaa bade malee dukkanni sammuu keessatti gadi ijaaramee ta'a malee waan halkanuu ifuu mala bar gaafa sitti tole bar halkantu si ifa dukkanatu si ifa gaafa sitti tole bar gaafa akkisii tole bakkisii tole jireenyisii tole yaannisii tole qaamnisii tole bar dukkanni halkaniituuyyuu dukkanni halkaniituu siif ifa nu biraa ifaan dhaame dhaamuu baate muujisaati. Hawaasa keenya wannan si yaadachiisuu barbaadu Charles Darwin gaafa namaan jaldeessaa jechisifatu sana ummatatu abnaa'ul qidadati wal khanaazir jennaan toftaa baasee yaada kuusee baasee buusee barreessee yuunivarsiitiin tokko yoo isiin heera rivolutionii heera namni zagamtanyaa jedhanii gandi asitti baasanii boca baasanii asitti nu barsiisanu kana warri nu barsiisuudha hedduu mirqaanu eenyu ni beeytu warra gosa lakkaachuu hin dandeenye irra caalaan jaraa warra gosa rakkaatee gosa galchuu hin dandeenyetu yeroo waa'in sanaa ka'e bareechee ho'a. Ani abbaan qaba abbaan koo abbaa qaba abbaan koo abbaa qaba abbaan koo abbaan isaa abbaa qaba abbaan isaa abbaa qaba adamitti gala malee jaldeessatti hin galu. Namicha akkanatti jaldeessi ilmi namaa jaldeessarraa dhufe siin jedhe sana akaakayyuun keedaa jaldeessaa yooti jette hin aara hin dallanaa beeki innumti mataansaa. Yooti akaakayyuun kan keedaa jaldeessaa kan koonamaam yeroo ati jette dallansiiseen beekaafani isa lammaffaan kaasu. Ergamaan rabbii akkatti jiraatan nu agarsiisan safuun akkatti jiraatu aadaanillee waan hedduu nama barsiisa bar yoollee gaayaa hadiisa wallaallee namni bar safuu mataa ofii qaba. Abbaan kan koo jechuudha nyaataa dhugaatiinsaa mataa kiyyarra jettee yooti fudhatte jireenyi isaa mataa kiyyarra jettee yooti fudhatte ayyoon tiyyanarra jettee yooti fudhatte guyyaa akka kanaatti yaadatte iyyuu hin qabu. Ummanni abbaan narsiing hoomii itti gatanii yaadatani atoo eessatti gatta ati bar ittiin jannata barbaaddatta ati bar ittiin milkoofta ati bar ittiin safuu eeggatta sii galeera. Aadaa Oromoo keessatti ilmi kan gosaatii yeroon jedhee isinitti himu yoo ilmi abbaatti waa balleesse gaayaa aaduma Oromoo keessattuu gaayaa bar aaduma Oromoo keessatti yoo ilmi abbaatti waa balleesse abbaan hin adabu bar
abbaan harkaan qabee reebu arbaan alangaatti hin qabu jennaani gosa dhufee qabee okkolloo jedhama okkolloodhaan gurra jala baasee hidhee adabee tole jechisiisa inni nu sansankaa guddinaa bira dabarfateeti sansankaa jechuun ulaagaalee ilmoon keessatti ilmoo taatu ulaagaalee ilmoon durbi bakka siin dhaqaa jirtu ittimuu dhabuu ittimuu sadarkaalee bakka egeree mucaa kanarraa eegamu bakka waayin afaanii waayin afaa waayin lafaa waayin adda addaa aadaa hundinuu itti himamu bira yeroo dabarfate ilmi akkam ta'a abbaatti jallachuu mala yeroo inni jallate gosatu adabata gosti laqee qabee reebee qabee adabee abbaadhaa deebisa yoo inni sadarkaa qaba lakkoofsa amma isaan beekuwan yoo inni sadarkaa isaa sana bira dabarfate yoo jennaan laga sagal darbamee dabarfatamee ilmi gatama dhaggeeffadhu gosan qabu ilmi gatame kun nama irra dhaquun qabu yoo waa balleesse iyyuu birmataan qabu nama ilma kan keessan ilma kan keetuyyuu isin jalatti ammoo dhufte baga dhufte barooda isas nan fudhadha yoo ifees fudhachuu beekaa yoo dukkanaa ifees fudhachuu beeka kabajamoo hawaasa keenya kabajamoo nu biratti ayyoon sa'atii yeroo hunda qabdi nu biratti abbaan yeroo hunda qaba nu biratti rabbiin keenya guyyaarraa nu waama nu biratti laal namni waqtii shanan dhiqatee dibatee uffatee tolfatee dhaqee qulqulleeffatee dhaqee fuula isaa bira filamee fuula rabbii isaa dhaabbatee rabbii kiyyanaa ol jirtu jedhee salaatee fi biraa deebi'a waan day of father day of marrow jedhuuf hin qabu dhaqe rakkoon qabnu nu dukkanaa rakkoon qabu silaa itti beeka walal gubbaan hurriidha si yaade kaa mucaakoo si funyaan furriidha jedhe dhuguma kan isaa furriidha maaltu isa yaachisee namicha hidhametu hidhaa keessatti akkana jedhee jennaani hidhamee akkana jedhee geeraree egaa ilmi abbaarraa hadha fagaate jedhu yeroo ati father of day jettu inni abbaa arguu hin dandeenye abbaan inni immoo ilma arguu hin dandeenye inni ilma immoo abbaa dhabee fi abbaa ilma dhabe immoo kan immoo utuun dhalin addunyaa kanarraa galu maal siin jedha yeroo atadha isiin ilmoo qabdullee kunoo footoo abbaa maxxansiti isiin ilmoo qabdullee kunoo akkana jettii fi abbaa ofiitiin akkana jetti yeroon isiin jedhu dhugaasee wanta itti amane jechuudha atoo maal jettu yeroo inni isiin jedhu ati kan kee maxxanfatteedhaaf kanaaf abbaan kan koo dhiyoo kana dhukkubsatan illee fayyanii wantan isin agarsiisuu dhiiseef hankeellee abbaan dhukkubsatanii fayyanii hankoommoon du'anii nama jedhu baay'eedha yeroon taa'ee yaadu an kun akka maraatoona godhe yeroo waan akkanaa yaadu kanaafi nuuf kolchaa jara keenya guyyaan keenya hundi guyyaa haadhaaf abbaati guyyaan keenya hundi guyyaa jaalalaati jarri kuni jaalalaafis guyyaa tokko qabu guyyaa warra ofii qanansiifatanii tokkuma qabu nuti guyyaa hunda qanansiifachuudhaaf of qopheeffanna abbaa koo maaliif jennaani salgangannaa guddiseeti abbaan waggaa 18-19 guddiseeti ilmoo ofii qaama ofiitti muree dhiiraa kennee jennaan ilmoo ofii ilmoo dhayxee isiinis akkuma abbaarraa dhalatte ilmoodhaaf haadha taate akkuma haadharraa dhalatte ilmoodhaaf haadha taate miti yeroo akka kana ta'u isiinis ilmoodhaaf haadha waan taate jennaani haqa isiin nurraa qabdu beeyna maal akka ta'e beeyna yoo isa guuchuu baanne maal akka taanu beeyna nooruu yaa haqa ilmoo beeyna haqa ilmoo maal akka ta'e beeyna maaliif akka guddifnu beeyna eenyuuf akka guddifnu beeyna maaliif akka dhalleeyyuu beeyna bar maaliif akka uffannu qabna bar nuti warra agartee maaligaa jaraa fiilmii aktarootaan hoogganamuu miti bar nuti warra kubbaa dhiituun hoogganamuu miti kubbaa asirratti immoo deeggartoota kubbaa jaalala keessan isin miidhuufi miti asirratti na hubadhaa deeggartoota warra fiilmii jaallatanuu deeggarsa keessan filadhaa ilaalaan jedha malee waan isin hin fakkaanne ilaalinaan jedha malee ilaaltaniidhaaf jecha duddubbatti isin harkisuufi miti akkam baadiyyaa keessaa dhufetti baadiyyaatti isin deebisuufi miti yoo deebitanis immoo baadiyyaan keenya baadiyyaa itti deebi'uun sana nama gaabbisiisu miti maaliif jennaan rakkataa keetachi jira ballataa keetatti jira jaamaa keetachi jira hamaa keetachi jira hamataa keetachi jira rakkoon qabu yoo itti deebitee sumatirraa bahe rakkoon qabu abbaa kan keeta abbaa isaaniitti kennee abbaa isaaniirraa fuudhee abbaa isaaniirraa fuudhee dhufee si ga'e malee haaraa miti hawaasa keenya kabajamoo nama akka hin taane jirutti jira akka sii ta'eedhaaf jecha akka taa'amuu qabu ta'uu dhabuunis gaariidha utuuma ta'uu beektu wanni gariin bar utuudhuma akka taa'amuu qabullee si eeyyamamaa ta'eyyuu
تهود أبون الرجارين ساعتين سين كيسة تاتو جرتي بر رسول ربي عليه الصلاة والسلام وكلين ياتني جناني وكلين روادا إنن دوركامي تاني مو نيادو جرن مال جنان قامن نما بلفا بر قامتو نما بلفا جسميتو نما بلفا دوركامي تاني مو نيادو نقف تري سالادا غهادا نما غلوداف أواسا كينيا كبجمو والفادا غلطوما guyyan hundi guyya abbati guyyan hundi guyya haadati guyyan hundi rabbinis haqa kammata sanurra qaba guyyan haqa nurra qaba yeroon haqa nurra qaba qaamni haqa nurra qaba aafiyaan fayyaan harki hawaasa keenya amaana rabbiin sirraa qabu qofittiin dagatin fakkeenya tokkitti qofittiin sii kaaseen dhaaba dubbii koonne resu harka kana rabbitu sirraa qaba beekad harka rabbitu sirraa qaba siif kenne moo sitti kenneen gaafiidhammoo laal gaafiidha silaa guyyaan irraa guyyaa gaafiiti immoo harka miila kana siif kenne moo sitti kenne utuu siif kenne maasirraa fudhata hoo miila nama garii kan muramu nagarree eega murame badeemi eega badee abbaadhaa wayi miti eega sirraa fudhate sitti kenne malee siif hin kennine sitti kenne malee sitti kennati malee siif hin kennine utuu silaa siif kenne اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم قياغا فأفان كان كي لوغا مميجنان هركي كان كي رغا ستي باتو جدي ربين سورة ياسنا كي ستنو تيني مطوري إيغا ستي رغا باتي ستي كنمت مليسين كي تيمتي أمانات إلا أما هركا بريدا كان أفان كم بريدا دا بيتو نياتا نما تفان نما كا أبر نياتا أفان نما تو أفان نما كا أفان كنين بريدا يرو أغلتنو يرو لالتنو فولر رالي فايا فولاتي الكاني تجاري مال جاري meeshaan rabbii hin gala ilkaan hin gala aafiyaan hin gala bareenni hin gala addeenyi hin gala qabeenyi hin gala aafiyaan fayyaan wanni hundinuu hin gala wanni galu keetii miti eega galee abbaa qaba jechuudha sibira kaa'ame jireenyi akkas jireenyi mataan isaa amaanaadha maalirratti dabamsiifte maalirratti dabarsite fuula rabbii gaafa dhayte kanneen gaafatamtu malee bira dabarfattu qawli rasuula rabbiiti alayhi salaatu wassalaam maaliif isinii galtee yeroo kee maaliin dabarsite aafiyaa kee maaliin dabarsite umrii kee maaliin dabarsite horii kee maaliin qabeenya beekumsa kee maaliin dabarsite qabeenya weessaa fidde eessa geessite eessa geessite hundi itti gaafatamaa qaba waan sitti kenne aangoo haa ta'u yoo sitti kenne sirraa fudhataa beekan wanni deebi'u keetii miti eega keetii miti ta'e eega keetii miti ta'e eega sirraa fudhate amaanaad harki amaanaad ijji amaanaad sammuun amaanaad aafiyaan amaanaad isa nu asirraa bashannannu inni kaan maraatuu dhoofata ofitti qabuun beeku bakkee jira isa nu farankaa bakka maluu fi bakka hin maalletti ganna kaawollu inni kaan waan ittiin uduhiyyaa arafaa dhufu dhiiroo ayyaanaa dhufee guyyaa nyaataa dhugaatiitii maaliin hin dabarsaa keessa jira uffata ati ittiin faashina jennee nuti jechuudha la barakana fayi waan maallaqnitti dhangala'u keessaa tokko maachiin goone kofoonii fi ay faranjiin umatti taphatte bar faranjiin gaafa ummata meedisinii barsiiftu dhiifa mana godhaa warri meedisinii baratan doktoroonni as keessa jirtanus warra as keessa hin jirres na of kolchaa isiniin jechaatan isiniin jedhas immoo isiniif hin jedhasi isiniin hin jedhasi isinittan jedhas dhaggeeffadhu gaafa meedisinii nu barsiisanu hawaasa keenya barsiisanu dawaa biyya keenya keessaa makkanniisa tokko namni tolchuu beeku hin jiru kiliinii tokkorraa jennaan advertisementii maastawuqee faranjiiti qoricha jarmanii si ajaja ofii isaatii qilleensa makkanniisa biyya keenya keessa taa'e makkanniisa cu'aa daalachoo makkanniisa innaangoo makkanniisa maaligaa kunoo daaroo labuu makkanniisa harxummaa keessa taa'eetiyyi achi keessa taa'e dawaa faranjii dawaa faransaayii dawaa maaligaa ameerikaanii USA dha qoricha caalaan qorachuu sitti hin dhiisanu qoratanii sitti gurguratu immoo yoo nu qoranne saatii qorannu iyyuu hin qabnu nu wallollaa'u hojii of ta'uu hin dandeenyu maaliif jennaan gaafa of taane isaanirran kajeellu kanaaf of ta'uun dhorkaa dhabar isaan kajeeluun dirqama maaliif jennaan nama beelessanii nyaata nuu fiduun amala jaraati waan ta'eef yeroo nu beelofnee dhukkee nurraa kaatee jedhe qamadii jara nuu fidu rakkoon qabnu isa nyaanna rakkoon qabu egaa daawwattoota keenya kabajamoo mastaawuqiyaa jaraatinu beeksisa jaraatinu haakimiin tokko doktora ta'e yeroo ba'e akkatti dhukkuba argatu qofittidha kan inni qorate yeroo dhukkuba kana marrumaaniif kana dawaadha innuu jedhe makkanniisa kutee yookaan ulmaayee kutee yookaan ejersarraa cuunfee yookaan immoo qabarichootu meetii miti kan inni naa kennu jennaan qorichi immoo kan jarmanii gaariidha
kan jarmaniiti moo kan turkiiti lakki boo kan turkiiti malee boo kan turkii bareedaadha utuu qoratte utuu tolatte utuu qoramte waan atis qabdu waan ati qabdu sila waan ati boroo keessaa qabdu waan ati bosona gaachuu keessaa qabdu sila utuu yeroo argattee ofii keetii qorattee itti dhaqqabdee barnoota ammayyaatti gargaaramtee waan sana baaftee kuuftee gargaaraa argattee warra maateriyaaliidhaan si cinaa dhaabbattu sila argatte waan ati gabbaaftu yaa sammuu kee isa dhaqee biyyaan baatii waa baasaa jiru maali ragaa bira maali fanni dhiyeeffadhama qixa hojjiguu as kafaadhaa dhaqee bar inni waan sana hojjete obboon egaa abbaan siinoo asii dhaqeemi jara keenya egaa hunda beekun hunda naman dubbachiisu maraatuun immoo akkuma barbaadetti dubbata namni akkatti waa jedhu beeke akkatti waa jedhan nama harkaa gata gaaf tokko nama tokkotu mana kana naa eegi saree kana naa eegi jedhanii nama wayitti kennatanii argaa soddaa bira dhaqani soddaa bira dhaynaanii saree halkanii waraabessi dhufee saree duchiise saree duchiifnaan sareen wuh jedhee duukaa ka'e jennaan namichi inni mana eegaa jiru mana eeguudha jedhe sare jedhee gabba'e ilaa hin fiiginii akkaataan ati itti dutaa jirtu kun dhufa waraabessaa fakkaataa jedhe akkaataan ati itti dutaa jirtu kun dhufa waraabessaa fakkaata akkanatti hin dutinii jennaanii sareen ditee duti ilaa achi deeminiin jedhee namichi mana eegaa jira hin deemin achi fagaati yaa saree jedhe utuma sareen didee namicha nu dudubbeetti argatu ichuu achi fiigee dhaqee jala bu'ee waraabessa jennaan yeroo deema dhaqu sareen cal jedhee aha sareen kun cal jedheeraa jedhee yeroo suuta deemee dhaqee saree bira ga'u saree waraabessi mormarraa kutee deeme jennaanii egaa galana fuunamni galani abbaa yeroo galanu maali meere sareen keessanii utuu ati mooraa kanaan sitti kennadhee deeme jennaan mooraa kan koo utuu ati sareetu waraabessi saree kan koo na jalaa nyaatee jennaan akkanaa mitiim jedhe nama haasaa beeku dhaggeeffadhu nama himataa beeku akkanaa miti jedhe dubbiin akkanaa miti sareen keessanii indutee jedhe ka'een jala gabba'e jedhe amma akkaataan deemsa isaa waraaboon atti fakkaatee jennaan saree akkititti fiigaa jirtu kun waraabessaa akkititti fiigaa jirtu kun waraabessa fakkaataa ittiin ceeyuutu hin jedhu fiigaa dhaqee calluma jedhe yeroon dhaqee bira ga'u garri mataa irra hin jiru jedhe garri mataa gara dutu itti naajomtanu jedheen itti dhiisee dhufe gara dutu waraabessatti irraa fudhatee deeme gara dutu eega waraabessa irraa fudhate gara hin dunne maalitti gootu jedheen dhiisee dhufe dhageessemi namni akkatti waa jedhan jechuu beeku akkatti waa jedhan nama harkaa gataa ulfaadhaa kabajamoo rabbi sina kabajuu guyyaan hundi guyyaa keenya rabbiin guyyaa hajjiitiin isin haga hunda keenyaayyuu ulfaadhaa kabajamoo kiyya maatiiwwan kiyyaa galatoomaa arrumaa jalqabaa abbaa keessan isa biyyaa bilbilaa gaafadhaa du'aayii kadhachiifadhaa isa diqqoo waa asiifachi jedhee jiru du'aayii kadhachiifadhaa dhiifama gaafachiifadhaa yeroo akkanaa keessa jirraa warra miidhaa adda addaa keessa jiru du'aayii nu godhaa fi naannoon adda addaa rakkoo adda addaa keessa jira rakkoolee jiru kana hundaafuu du'aayii nu godhaa isiniin jenna assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu kan facaafanne hamarguu ijji nagaa wallu waa argu Adangara walitti jabaatu lubbuun ilma namaa uumaatti hin fakkaatu fedhu wal ajjeesu fedhu gabroonfatu qawmiin gosa gosaan qoodamee wal nyaatu sababa waa xiqqoof ulfitaa jiraatu.